Gooftaatti kan jaallatamtan qulqullootaa iddoodhuma jirtanitti nagaan Waaqayyoo inni sammuu namaa gararraa hunduma keessanii wajjin ta'uu attam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii Merry Christmas isiniin jechuun barbaada tarii earlyidha yeroon kana waraabaa yeroo har'i guyyaan reefuu Wednesdayidha Christmas Eve immoo ganaa Fridayidha garuu maatii wajjiniin magaalaa keessaa ba'uuf waan hin jedhuufi kana isinii waraabuu barbaade jechuudha waldaa humna wangeelaatii fi akkasumas firoonni firiyoonni waldaa humna wangeelaa biyya lafaa guutummaarra jirtanii akkasumas hiriyoonni koo firoonni koo namoonni tajaajila koo jaallattan namooti tajaajila koo sappoortii gootan hunduma keessaniin baga geessaniin isiniin jedha waldaa humna wangeelaa waldaan jaalladhuunis baga ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin geessanii isiniin jechuun barbaada baay'een isin jaalladha bara kana immoo Waaqayyo bara eebbaa bara ulfinaa bara ce'umsaa bara guddinaa bara isa arguu bara isaa wajjin walii galuu bara caalaatti isa tajaajiluu bara caalaatti isatti dhiyaachuu bara Waaqayyoof ta'uu Waaqayyo hunduma keessaniif akka godhu hawwii koo isa guddaadhaaf kadhannaa kooti sagalee Waaqayyoon isinii wajjiniin hirmadhaadhaa iddootti Kirismasiin jalqabe namoota meeqatu Kirismasiif Waaqayyoon galateeffate beekalaati yeroon macaafa qulqulluu yaadu'anii galanni keenya inni guddaan waa'ee Kirismasii fi waa'ee Istarii ta'utu irra amanaan galanni keenya inni baay'een waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi waa'ee immoo nuuf jedhee du'uusaa fi nuuf jedhee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ta'utu irra jira galanni keenya inni guddaan galanni keenya inni baay'een waa'ee fayyaa keenyaa caalaa waa'ee nagaa keenyaa caalaa waa'ee maatii keenyaa caalaa waa'ee jireenya keenyaa caalaa waa'ee qabeenya keenyaa caalaa waa'ee milkaa'ummaa garagaraa nuyi kaafneettiin Waaqayyoon galateeffannu hundumaa caalaa galanni guddaan galanni furdaan galanni baay'een Waaqayyoof dhiyaachuun kan irra jiru waa'ee Kirismasii ta'utu irra jira waa'ee dhufuu Yesuus Kiristoos waa'ee nama ta'uu Waaqayyoodhaa ta'utu irra jira galanni guddaan haalelluuyaa inni kun baay'ee nu dinquutu irra jira jaalala Waaqayyoo isa guddaa iddoo nu itti argine Kirismasii irratti Waaqayyo naa jedhee nama ta'uun baay'ee na dinqaanaan Waaqayyo sinii jedhee nama ta'uun baay'ee sin dinquutu irra jira inni kun nun galateeffachiisu taanaan inni kun nun iyyisiisu taanaan inni kun nu taachisu nun gammachiisu taanaan inni kun nutti hin tolle nun boqochiifne taanaan inni kun homaaf dinqanuuni wanti nu gammachiisu wanti biraan hin jiru sakaanii Waaqayyo bokkaasaa tolootaafis jallootaafis walqixxeetti roobsa waan ta'eef uumama namoota warra kaanii wajjin walqixxee hirmanna waan addunyaa kanarra jiru nama hundumaa wajjin walqixxeetti hirmanna mana barumsaa tokkotti barraa kampanii tokko keessaa wajjin hojjennaa biyya tokko keessa walii wajjin jiraannaa mootummaa tokko jala walii wajjiniin bullaa jireenyi biyya lafaa kanaa wanti aduu jalaa namoota biyya lafaarra jiran hundumaatiif walqixxeedha wanti adda nu godhu yoo jiraate jedhe Museen haleluuyaa nuunu wanti nama warra kaan irraa adda nu godhu yoo jiraate nu wajjin ta'uu Waaqayyooti maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u akkuma namni kam fuudhu fuuna akkuma namni kam heerumna akkuma namni kam mucaa godhatu mucaa ijoollee godhannaa akkuma namni kam abbaa qabu haadha qabu nus abbaa qabna haadha qabna aduu kana walqixxee hirmannaa bokkaa kana walqixxee hirmannaa oksijiinii kana walqixxee hirmannaa lafa kanarra walqixxee deemnaa samii kana jala walqixxee jiraannaa waan hundumaa nama hundumaa wajjin walqixxee sheerii goona baay'ee dinqiidha kun arjummaa Waaqayyooti kun maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u garuu wanti guddaan nuyi akka nuyi Waaqayyoon galateeffannu nu godhu yoo jiraate Kirismas baga geessanii Kirismasii maqaan Waaqayyoo galateeffamu baga bartanii Kirismasii baga bartanii Kiristoosii baga bartanii haleluuyaa kana biraan Waaqayyoo baga isin ga'ee kennaa guddaa biyya lafaatiif kenne Waaqayyo kennaa guddaa biyya lafaatiif kenne maal kenne ofiisaa biyya lafaatiif kenne Waaqayyo ofiisaa namaaf kenne Waaqayyo maal gochuudhaaf nama fayyisuudhaaf maaliif kana godhe Waaqayyo waan lama isinitti hima waan gurguddaa lama
isa dura kana isinii dubbiseen Waaqayyoon kadhadha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa ani siif dubartittii gidduu sanyii keetiif sanyii ishee gidduu diinummaa nan buusa. Inni mataa kee buruqsa atis koomee isaa hin hidditaa jedhee asitti jalqabe Kirismasii. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenyaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu jaallatte. Jaalalli kee sammuu keenya gararraa yaada keenyaa oli yaannee bira ga'uu hin dandeenyu. Hirrignee tilmaamnee ammas ati nu jaallattee beekuu hin dandeenyu. Sammuu namaa gararraadha jaalalli kee. Waaqarratti lafarratti bara baraan galanni siif haa ta'u. Kirismasii kan akka barruuf nu gargaari. Namoota kana hin beekne biyya lafaarraa akkaataa addaatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Kirismasii kanatti isaanitti mul'adhu. Galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetii. Ameen. Maaliif Waaqayyoo nama ta'uun irra jiraate? Maal karaa biraa inni Waaqayyo kan hundumaa danda'ooti. Maaliif kana gootaa jedhee namni isa gaafatoo hin jiruuti. Namni isaa morkatoo hin jiruuti. Murteen dhumaa isa biraa baati. Abbaan aangoo, abbaan taayitaa, abbaan humnaa isaati. Kan hundumaa hojjetee, kan hundumaa uumee, kan hundumaatti bifa godhee, kan hundumaa jiraachisaa jiru, kan hundumaa eegaa jiru isa hooti. Eewutu hojii isaa keessa lixee maa kana gootee, maa kana keetti hojjettee, maa kana keetti sirreessitee jedhee eenyutu Waaqayyoon gaafachuu danda'a? Hintuu hin jiru. Maaliif Waaqayyoo nama ta'uusa barbaachisee nama fayyisuudhaaf? Baay'ee gaaffii gaarii. Nama ta'uusa barbaachise. Waaqayyoo ofii isaatiif amanamaadha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame. Ofii isaatiif amanamaadha. Ofii isaatiin hin mormu Waaqayyo. Qulqulluu jedhanii suraafeloonni kan isaan waaqessanii sammuu keenyaa olii. Waaqayyoo qulqullummaa qabatu hin taane inni qulqulluudha. Eenyummaa isaati qulqullummaan. Waan inni argate miti. Sinii galeera waan kan isaa ta'e miti. Amma waan tokko kobinni amma uffate kuni nama hojjete nama biraadha. Garuu nan biteen maal godhee kan koon godhe. Sinii galee kan koon godhe eenyummaa koo miti garuu kun uffata kooti malee. Ooniin godhe nama biraarraa bitee malee kan eenyummaa koo miti. Qulqullummaan Waaqayyoof eenyummaa isaati. Eenyummaa isaati qulqullummaan malee akka nama amma namni qulqullummaan an keenya eenyummaa keenya miti qulqullummaan. Tokko qajeelummaan karaa Kiristoos nu lakkaa'ame. Lama immoo dubbii Waaqayyootti jiraachuudhaan gara qulqullummaa isaatti waan nuyi of guddisaa deemnudha. Waan nuyi qabnotu hin taane eenyummaa keenyatu hin taane waan nuyi itti of hojjetaa deemnudha qulqullummaan nuuf. Waaqayyoof garuu eenyummaa isaati qulqullummaan eenyummaa isaati. Kanaafi maal jedhe Waaqayyo nama yeroo uume jannata keessa kaa'eetu muka kana keessa jiru hundumaatti nyaadhaa. Muka tokkitti walakkaa jannataa jirtu kana hamaaf gaarii adda baaftee kan nama beeksiftu kanatti hin nyaatinaa. Yeroo isatti nyaattan du'a duutu seera ta'e jechuudha. Seera namni ittiin jiraatuuf seera Waaqayyo ittiin jiraatu. Sinii galee gaafa Waaqayyo dubbatee kaasee namaafis seera Waaqayyoofis seera. Ittiin bula Waaqayyo waan sanaafis ilaala by nature mootiin baay'een dubbatu. Pirezidaantoota dubbata malee Prime Ministeroota guyyaa guutuu lafaa oola malee mootiin baay'een dubbatu. Wanti inni dubbatu garuu iddoo gaa. Xinnoo dubbata. Wanti inni dubbatu dhumaa galagaluu hin danda'u, jijjiiramuu hin danda'u, innis ittiin bula. Seera Meedoo Faaris yeroo jiru macaafa qulqulluuni seera galagaluu hin dandeenyedha seera moototaati. Kanaaf amma Aamaan naqee mootichatti yeroo mallatteessisu
mootichi erga qubeelaasaa baasee wantichatti mallattoo godhee booddee mootichuu deebi'ee geeddaruu hin danda'u. Kanaafitu waa'een warri Yihuudootaa dhumuudha Amaaniin qophaa'e suni Waaqayyo gidduu galee seera galagaluu hin dandeenye galagalche malee seera galagaluu hin dandeenye. Mootichumti chaappaadhaan mallattootti godhe sun seera sana gara booddeetti hin deebisa yoo jedhee hin danda'u maaliif mootiidha waan ta'eef. Mootiin waan dubbateef eeggannaa godha. Kanaaf Waaqayyo yeroo namni cubbuu hojjetee maal gochuu dura ture? Nama ajjeesuu dura ture. Namni du'uun dirqama. Du'uutu irra jira. Eewuf jira. Ewaaniif Addaam duwwaa jira. Nama lama duwwaa jira. Namni lamaan immoo maal godhan? Hin kufan hin cubbuu hojjetan. Yoo Waaqayyo isaanitti faraduu dhiise hin gammadu moo hin gammadan? Hin gammadu. Namni kasasu jira moo hin jiru? Hin jiru namni kasasu Waaqayyo. Maaltu kasasa Waaqayyo? Garuu maanni ofii isaatii jedheetu Waaqayyo maqaa koo jedhee kanan godhu godheera. Maqaan isaa bara baraadha eebbifamu. Macaafa raajotaa keessatti Israa'el yeroo isheen karaarraa kaattu maqaa koof jedhaan yeroo hundumaa maqaa isaa hin eeggata Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo iddoo namni isa kasasu hin jireenya ammatu Hewaan duwwaa tokko fetee Addaam kasasuu danda'a. Etu Addaam duwwaa kufe ta'e Hewaan kasasuu dandeessi. Amma namni kasasuu danda'u hin jiru. Lamaanuu kufaniiru. Okay, isaan immoo hunduma keenya fudhatanii kufaniiru. Nu ammatu Waaqayyo karaa biraa dhufee nu fayyiseeti fayyuu keenyatti gammanna malee Waaqayyo kasasuu hin dandeenyu. Garuu Waaqayyo fi isaatiif jedhee qulqulluudha waan ta'eef. Qulqulluudha waan ta'eef. Kanaaf dubbii qofa namaadha. Isinii galee kanaafi I will make sure you die. Ani akkatti duutur gixanyaa ta'uun narrara. Maaliif yakkiteetta waan ta'eef gatiin nama yakkeemu maa inni du'a waan ta'eef du'uu kee beekuun narrara. Dheetu namni gaafuma sana hafuuraan du'e jechuun maa jechuudha? Waaqayyotti gargar ba'uu jechuudha. Namni gaafa sana du'e ergasii jannata keessaa iddoo argamu Waaqayyoo keessaa gadi baafame. Isa booddee immoo namni deebi'eetu hin du'e jechuudha. Addaam hin du'e jechuudha waani. Namni jalqaba du'e Abeel nama jedhamu ture jechuudha. Du'i namarrattitu mo'e jechuudha. Karaa maali? Karaa cubbuudha. Du'i namarratti mo'e. Kanaafitu Waaqayyo maal kakate iddoo kanatti dubartittiirraa kan dhalatu. Ilaala. Kakku ilaala. Pilaan een Waaqayyo namni qulqullummaatti jiraachuu danda'a. Isa jedhu pilaan een Waaqayyoodha. Pilaan biin Waaqayyoodha ammoo yoo namni cubbuu hojjetee kufe immoo an ofii kootiin nama ta'ee tan naqee nama baraaraa. Maqaansaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Pilaan siin qabu Waaqayyo. Maaliif? Pilaan biin pilaan een namarratti hojjetame waan ta'eef namni filannoo guutuu mataa isaatii waan qabuuf filannoo isaatiin Waaqayyoon diduu hin danda'an. Kanaaf har'a namni baay'een gatiin guutuun ba'eefiitu Iyyasuus Kiristoosiin utuu hin beekin namooti biliyoonii 5 ol ta'an biyya lafaa kanarraa jiraataa jiru. Namooti biliyoonii 5 ol ta'an biyya lafaa kanarraa jiraataa jiru. Kiristoosiin didanii sin barbaannudhanii Waaqayyoon jibbanii kennaa Waaqayyoo tuffatanii Waaqayyicha biyya lafaa isa ija isaanii jaamse kana duukaa hiriiranii waaqota tolfamoo waaqota waa'ee baafne waaqessuu duukaa luucaanii biyya lafaa kanarra nama biliyoonii 5 oltu jiraataa jira. Kiristoos Yesuusiin kan hin beekne, Kirismasii kan hin beekne. Kirismasii kan hin beekne. Mirga filannoodhaa qaba namni pilaan een irratti hojjetame namarratti. Yoo namni kufe yoo jedheetu Waaqayyo pilaan bii qopheesse irratti ofirratti. Kanaaf ofii isaa irratti waan hundaa'eef inni lammaffaan pilaan siin hin barbaachifne Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo qulqullummaa isaatii jedheetu gara biyya lafaa dhufee nama ta'uun isa barbaachise. Namatu balleesse waan ta'eef namni sirreessuutu irra jira. Namni immoo sirreessuudhaaf waggaa dheeraa eege. Waaqayyo nama sirreessaa jedhe. Waggaa dheeraa eege. Kiristoos dhufuudhaaf waggaa 1000 guutuu nama eege Waaqayyo. Waggaa 1000 guutuu eegamee
namni waan sana sirreessu hin argamne seerri ergame seerri biyya lafaarra dhufee gara waggaa 1,000 jiraate seerri nama deebisu seerri nama fayyisu seerri nama gargaaru seerri nama qajeelchu seerri nama sirreessu seerri nama Waaqayyo walitti agarsiisu dadhabe seerris waan waa hin baafne ta'e seerris waan gatii hin qabne ta'e seerri nama jeesu duwwaa irratti bobba'e cubbuu namatti meetu nama jees seerri nama jeesutti ka'e konshasii keenyatu ka'e gaafa seerri dhufu inni du'ee ture hin ka'e cubbuun cubbuu ta'uusaa barre inni immoo maal nu godhe firdiitti dabarsee nu kenne malee nu gargaaruu dadhabe. Kanaaf Waaqayyo nama ta'ee gara biyya lafaa dhufe namarraa dhalatee Waaqayyorraa dhalachuu biraan nu ga'e. Iyesuus namarraa dhalatee karaa Yesuus Kiristoos nummoo Waaqayyorraa dhalanne namaaf Waaqayyo gidduu walirraa dhalachuutu dhufe. Ilaalaa jiran nama yeroo mee Waaqayyo kee qilleensa keessa kan barrisan hundumaa irratti lafarra kan jiraatan hundumaa irratti galaana keessa kan munyuuqan hundumaa irratti aaboosii kenneera jedhee biyya lafaa bulchii jedhe Waaqayyo nama yeroo uume. Biyya lafaa bulchinaa hin jenne nama wajjiniin domeen godhi biyya lafaa bulchi biyya lafaa Waaqayyo ofii isaatii Waaqa irratti moo'eera nama immoo maal godhee lafarratti moosise nami mootummaa isaarraa kufe seexani dhufeetu Waaqayyo naqaaqee mootummaa harkaa fudhachuu dadhabee inni Waaqarraa gad darbatame taargeetiin seexanaa inni jalqabaa Waaqarraa Waaqayyorraa mootummaa fudhachuu ture. Kennine Waaqayyo satti morma isaa qabeetu asii gadi lafatti gad darbate isa booddee lafti moo kan eenyuuti lafti kan namaati samiin kan eenyuuti samiin kan Waaqayyooti lafti kan eenyuuti lafti kan namaati lafa eenyuun daatee bulchuu barbaada Waaqayyo namaan daate lafti torii namaati lafa bulchaa bitaa jedhe Waaqayyo garuu karaa namaa lafa bituu barbaada Waaqayyo karaa namaa lafa bulchuu barbaada Waaqayyo afuura waan ta'eefi lafa kanarra jiraachuuf immoo qaami waan barbaachisuufi inni immoo namni immoo afuuras qaba qaamas qaba waan ta'eefi afuuraan addunyaa afuuraa wajjin wal argaa qaamaan immoo addunyaa qaamaa kanaa arguu waan danda'uufi namni iddoo lamaanittuu jiraachuu waan danda'uufi Waaqayyo namaanii afuura kootiin na wajjiniin walitti dhufeenya uumte karaa keen immoo anna argadheetanii biyya lafaa kana bitaa jedheetu Waaqayyo nama kaa'e. Waan isin deequ seexannis afuura. Seexannis biyya lafaa bituu hin dandeessu namaan yoo ta'e malee. Kanaaf seexanni dhufee hewaanitti dubbachuu hin dandeenye ofii isaatiin. Bofatti gargaarame. Ilaalaa. Waaqayyo biyya lafaa bulchuu maalitti gargaarame namatti gargaarame isiniin daadheen biyya lafaa bulchaa jedhe seexanni immoo gaafa nama dhabu maal godhe karaa bofaa dhufe qaama argate leegaalii ta'ee jechuudha biyya lafaa irratti hojjechuudhaaf maaliif nan argate waan ta'eef ilaalaa bofti biyya lafaa irratti hojjechuudhaaf leegaalitii qaba isinii galee seera qabeessa dhanna waan qabuuf bofti biyya lafaa irratti waa hojjechuudhaaf seera qabeessa biyya lafaa irratti hojjechuudhaaf wanti seera qabeessa si godhu wanti tokko baadii qabaachuudha dhanna qabaachuudha bofti immoo maal qaba dhanna qaba kanaaf seexanni dhanna bofaatti gargaarameetu dhufee hewaanii wajjin haase kanaaf seexanni maal godhe jechuudha hewaaniin kuffise amma Waaqayyos nama barbaadaa seexannis nama barbaada isa kamiif laattati eenyummaa kee kana lamaan yaala ta'uu hin dandeessu yookaan bofaa wajjin jiraatta yookaan seexanaa wajjin jiraatta yookaan Waaqayyo wajjin jiraatta kamiif filannoon kee kami seexannis si fudhateetu si olitti gala Iyesuus Kiristoos immoo si fudhateetu jannatatti gala lamaanuu waan qaban sii kennu seexanni ammeenya isaa sii kenna Kiristoos immoo gaarummaa isaa sii kenna seexanni jireenya isaa si hirmachiisa maanni jireenyi isaa hanna ejja soba ajjeechaa machii albaadhummaa
Sinii galee wanta biyya lafaa kanaa waan xuraa hundumaatiin guutuudha seexanni. Ammeenyaaf jal'ina hundumaatiin guutuudha seexanni. Yesuus Kiristoos immoo jaalala obsa garraamummaa gad of deebisuu amanamummaa dhugaa isa kanaan guutuudha inni immoo. Lamaanuu jireenya isaanii si hirmachiisu. Lamaanuu qaama barbaadu. Biyya lafaa keessatti hojjechuudhaaf eenyuuf laattareeti? Eenyuuf laattareeti? Amma gaa Kiristoos maal godhee dubartittii kufte sana irraatu dhanna ergifate. Maal godhe Waaqayyo yeroo pilaan B qopheessee gadameessa waan jedhamu dubartii keessa kaa'e. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gadameessa waan jedhamu. Gadameessa sana keessatti mucaan yeroo uumamu immoo akka inni dhiiga hin hirmanne godheetu uume. Kanaaf mucaanii dhiiga dhiiraa hirmata malee dhiiga dubartii hin hirmatu saayinsiin nutti meera kan. Dhiiga dhiiraa hirmata malee dhiiga dubartii hin hirmatu mucaan saayinsiidha kun. Akkatti agartanii pilaanii Waaqayyoodhaa qulqulluudhaan. Kanaaf Yesuus Kiristoosii gadameessa dubartittii keessa yeroo dhufee galuu dhiiga isheetii wajjin wal hin manne dhiiga ishee wajjin yoo wal makee dhiigi Yesuusis maal ta'a? Dhiiga xurii ta'a. Dhiiga fayyisuu danda'u hin ta'u. Dhiigi Addaamirraa hirmatame hundumtuu maal ta'eera? Xuraa'eera, bakkalameera, badeera. Kanaafuu nama fayyisuu hin danda'u. Dhiiga qulqulluutu barbaachisa. Kanaafuu yeroo gadameessa uumu mucaanii dhiiga haadha akka inni hirmanne godhee uume Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Haaleluyyaa. Baay'ee Kirismasiif Waaqayyoon galateeffatu. Kanaaf Yesuus Kiristoos an argate Maariyaam keessa galee. Haaleluyyaa. An argate haaleluyyaa. Ani biyya lafaarratti hojjechuudhaaf seera qabeessa. Seera qabeessa. Isa booddee fannoo irratti ol beetu gatii ilmaan namaa hundumaa baasuu nan danda'an jedhe. Waaqayyo cubbuu ilmaan namaa hundumaa fuudheetu maal godhe? Yesuus Kiristoos irra kaa'e. Yesuus irra kaa'e. Waaqayyo cubbuu wajjin walii galuu hin danda'u waan ta'eef yeroo cubbuun Yesuus Kiristoos keessatti walitti qabamee itti adda ba'e. It is painful. Waaqa koo maaliif na dhiiftaa? Hin dhiiseen Waaqayyo Yesuusin. Maaliif? Cubbuutu isa keessatti walitti qabame waan ta'eef. Ni tokko ilaalaa Waaqayyo nama ta'e beeka. Ammam salphina guddaadha kun Waaqayyoof. Garuu anaaf isin argachuun ulfina Waaqayyoof. Anaaf isin argachuudhaaf hamma kana deeme Waaqayyo. Jaalalli kee hamma kana gatii baasise Waaqayyo. Eenyu ati nan jaallatu Waaqayyo kan jettu? Nan jaallatu Waaqayyo. Beetteettaa jaalala Waaqayyo sii qaba. Beetteettaa gatii Waaqayyo sii baase siif. Ati har'a wanti xinnoo mararsiifatta yeroo kee kennuu sitti ulfaata. Horii kee kennuu sitti ulfaata. Humna kee kennuu sitti ulfaata. Mana kee kennuu sitti ulfaata. Jireenya kee kennuu sitti ulfaata. Wanti Waaqayyo si gaafatu hundumtuu baay'ee rakasa kennuufi. Inni garuu waan gati jabeessii kenne. Ofii isaa sii kenne nama ta'e Waaqayyo. Hammayyuu Yesuus Kiristoos waa'ee ilmaan namaatii fi namaaf Waaqayyo gidduutti wabii ta'ee dhaabata. Still now. Waan waggaa lama duraa ta'ee darbe miti kun. Taatee si'a tokko miti kun. Barreessaan warra Ibrootaa hojii lubummaa isaa hojii dhaabbataa godhee fudhateera. Oh my God. Hojii lubummaa isaati, hojii namaa kadhachuu isaati, hojii Waaqayyotti nama dhiyeessuu isaati maal godhee fudhateera? Hojii dhaabbataa godhee fudhateera. Ammayyuu waa'ee koof waa'ee keetiifitu Waaqayyoon abbaa dura dhaabataa jira. Gatii amma kana isa baasise. Waaqayyoo nama ta'essi. Nama ta'e. Fannoo irratti immoo abbaan ilmatti adda ba'e. Isa booddee Waaqayyo maal godhe? Yesuus Kiristoosin ajjeese. Warra Fariisotaatu ajjeese miti. Yeroo baay'ee akka itti jennaa akka itti lallabnaa eeyyama caafisa akka itti nutti himaa namni Waaqayyoon ajjeesuu hin danda'u. Waaqayyo ofiisaa ajjeese. Maaliif ilmaan namaati jedhe? Qooda jedhuutu anduunaa wayya jedheetu
ilmi abbaatti garaa jabaateetu cubbuun yeroo sarratti walitti qabamu cubbuun dhumaa iddoo tokkotti argee adabe Waaqayyo gatiin cubbuu keetii sirraa ba'eera qooda kee Yesuus du'e isa du'uun sirra turetu Yesuus du'e isa du'uun narra turetu Yesuus du'e anaa du'e Yesuus haleluuyaa tuuni iyyanitti tole yeroo akkasii jaalalan mana ga'uun nu jaallate Waaqayyo firoota jaalala wayitti geeddaramu miti jaalala waa bira qabamu miti ni gale jaalala horii arganneetti geeddaru miti jaalala sababa garagaraa umnee qabbaneessinu miti jaalalli ittiin Waaqayyo nu jaallate jaalala guddaadha waa'ee Kirismasiif Waaqayyoon galateeffadha Waaqayyo sii jedhee nama ta'e dhufee gatii ilmaan namaa hundumaa baase siin iddootti si deebise maqaan isaa bara baraan galateeffamu du'i jira ammayyuu du'i foonii du'a fuuraa jalaa baane garuu du'a lamatu jira ni tokko du'a safooniin du'ane ni tokko du'a bara baraan du'ani du'a bara baraa jalaa baane nu namooti jaalalli isinitti qabbanaa jirtu jaalalli Kiristoos deebi'aadha namoonni jaalala isaa kana qabeenyaa biyya lafaatti jijjiirtan jirtu deebi'aa namooti jaalala isaa kana ulfina biyya lafaatti geeddartan jirtu deebi'aa jaalalli isaa harka qabee ol isin kaasuu barbaada kottu sin jaalladhaa sin jedhaara Yesuus ergaan isaa yeroo hundumaa ergaa jaalalaati sin jaalladhaa sin jaalladhaa sin jaalladhaa sin jaalladhaa waggaa 2000 kana guutuu ergaa jaalalaatu lallabame amma gaafa Yesuus keenya deebi'ee dhufuuttis waldaan kiristiyaanaa ergaa jaalalaa kana biraan geessi anis kunoo amma ergaa jaalalaa gara qabadhee gara kee dhufeera boleessa koo si jaallata Yesuus boleettii koo si jaallata Yesuus nama si jaallatu dhabdee lafa onaa keessa jooraa kan jirtu qabda ati nama si jaallatu Yesuus Kiristoos jedhama maqaan isaa kottu isaa wajjin wal bari inni amma du'a fannootti si jaallate wanti inni si mararsiifatu hin jiru waa'ee keef yoo ta'e wanti inni mararsiifatu wanti inni sassatu hin jiru urgufatee si jaallate duguugee si jaallate ofii isaatiin si jaallate du'a kee si du'e salphina kee si salphate anittan darbaa fedhe kan balleessa si kan itti darbee gaafatame immoo isaa abbaan kana sii ta'uu hin danda'u haati kana sii ta'uu hin dandeessu abbaan manaa kana siin ta'u haati manaa kana siin taatu ijoolleen kee kana siin ta'ani horiin kee kana siin godhu wanta ati ofitti naannessitee jirtu ulfina sitti fakkaatu hundumtuu isa kana sii fiduu hin danda'ani jaalala dhugaa kan si jaallate tokko duwwaadha maqaan isaa Yesuus jedhama maqaan isaa Yesuus jedhama warri jaalala kana mi'eeffattan warri jaalalli kun isinii gale warri jaalala kana beektanii akka Waaqayyo isinii kennetti Waaqayyoof kennuudhaaf bara kana qophaa'aa firoota Kirismasitti kennaa gurguddaa fudhadhaatii waldaa keessan dhaqaa isa kennaa isinii kenne Waaqayyoon mallattoon jaalalaa kennaadhaan kennaa Waaqayyoof waggaa dhufu keessa yeroo dheeraa yeroo sa'aatii keessan kennuuf murteessaa sa'aatii koon kennaa humna koon kennaa beekumsa koon kennaa dandeettii koon kennaa mana koon kennaa horii koon kennaa jireenya koon kennaa waanan qabu hundumaan kennaa akkuma inni jaallatetti isa jaalladhaa wanti inni isaa sassatu hin jiru jedhaatii waadaa seenaa Waaqayyoof 2022 Waaqayyo waggaa 2000 dura si jaallachuu isaa sitti agarsiise mul'ise biyya lafaa guutummaatti kan inni nu jaallatetu biyyi lafaa uumamin dura kan inni kakuu gale immoo kunoo gaafa namni cubbuutti kufeedha kan inni raawwate immoo waggaa 2000 dura qaraaniyoo fannoo irratti dallaa horii keessatti immoo Maariyaam durbarraa dhalachuudhaanitu Waaqayyo jaalala isaa biyya lafaa guutuutti mul'ise jaalala kana keessatti waggaa 2000 darbe kanaaf biyyi lafaa guutummaan atis Waaqayyo keessa amma kana si jaallate si jaalladhuun ergaa jaalalaati Macaafa qulqulluun Waaqayyo jaalalaa jedha jaalala qaba miti inni jaalala malee akkana isin jaalladhetti wal jaalladhaa jedhe maanni Waaqayyoon jaallachuun obboloota kee jaallachuudha waldaa kee keessa namoota jiran jaallachuudha olloota kee jaallachuudha riyoota kee jaallachuudha maani nama jaallachuun namaaf of kennuudha jaalalli kennaadha waan si bira jiru kenni waan si bira jiru hiri
humna si bira jiru, yeroo si bira jiru, dandeettii si bira jiru, experience si bira jiru, waan beektu si bira jiru, waan hubatte si bira jiru, waan sii gale ayyaana Waaqayyoo si bira jiru hiri namootaaf. Kanaaf ayyaana isin hiraa jiran. Ayyaana Waaqayyoo sana bira jiru, wangeela dhugaa sana bira jiru. Sana isin hiraa jira. Sababiin isin jaalladhuuf. Fayyina Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos naa kenne kana. Waan an hojjedhee bira ga'e, waan an hojjedhee argadhetu hin taane, gatii kootu hin taane, miindaa naa kaffalamutu hin taane, kennaa Waaqayyoo isa ta'e kana isinis akkasin argattan hin barbaada. Kanaaf ani isa jireenya namaa kennu Waaqayyoo wajjin akkasi wal bartan barbaada. Namooti jireenya barbaadan jirtu. Jireenyi Yesuus. Jireenyi maa inni yoo jettan jireenyi Yesuus. Ulfinni maa inni yoo jettan ulfinni Yesuus. Maqaan maa inni yoo jettan maqaan Yesuus. Beekamtiin maa inni yoo jettan beekamtiin Yesuus. Boqonnaan maa inni yoo jettan boqonnaan Yesuus. Nagaan maa inni yoo jettan nagaan Yesuus. Hallelujah. Waan barbaadan jedhaa Yesuus keessaa wanti dhibu tokko hin jiru. Isa biraa dhabdanii lafisin iddoo biraatii waan biraa wanti isin argattan hin jiru. Yesuus keessa waan hundumaatu jira. Karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo biyya lafaatii waan hundumaa kenne. Yeroo Yesuusin nuu kenne, Yesuus duukaa wanti Waaqayyo nuu laanne hin jiru. Deebiin hundumtuu Yesuus keessa jira. Gaaffii qabdaa gaaffii kee hundumaaf deebiin Yesuus. Hidhaa qabdaa hidhaa kee hundumaaf hiikamsi Yesuus. Bita sitti galee hundumaatii fi mirgi Yesuus. Hallelujah. Dandeettiin Yesuus, humni Yesuus, dhugaan Yesuus, karaan Yesuus, jireenyi Yesuus, ogummaan Yesuus, beekumsi Yesuus, hubannaan Yesuus, wanta akka isaa namatti tolu, wanta akka isaa namatti minyaa, wanta akka isaa namatti urgaa'u hin jiru. Yoo sirriitti qorree uffata hin uffatama namatti mul'uqa inni. Yoo beelofte nyaata nama quubsa inni. Yoo dheebotte dhugaatiidha bishaan jireenyaati inni. Hallelujah. Wanti Yesuus nama hin taane hin jiru. Doolaarri Ameerikaa kuni birrii biyya lafaa hundumaatti jijjiirama waan isin beeku. Biyya kamiin yoo dhaxxanu kireedit kaardii keessan qabattanii biyya kamiin yoo dhaxxanii yookaan doolaara Ameerikaa fuutanii biyya kamiin yoo dhaxxanii eessaayyuu birrii baasuu dandeessu. ATM maashinii dhaxxanii biyya kamiin keessa yoo galchitanii isinii galee yeroo ATM maashiniin Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf hojjetame kana keessa suuqeetanii kanatti galcheetanii birrii Itoophiyaa kee baasaa ture. Birrii Itoophiyaa keessan keenya doolaara Ameerikaan keessa kaa'e. Yeroo birrii Itoophiyaa naalaatti. Yesuus wanti inni hin taane hin jiru. Wanti inni itti manazzaramne hin jiru. Wanti inni siin goone hin jiru. Wanti inni hin dandeenye hin jiru. Lafi inni itti siin gargaarre hin jiru. Lafi inni itti siin geenye hin jiru. Lafi inni itti siin qaqqabne hin jiru. Lafi inni itti siin dhufne hin jiru. Sakkasiittoo nan gaafatin hin jedhu. Ammoo biiziin ta'e nan koommadhe nama biraan gargaaraa jiran jedhu. Neetwoorkiin isaa qabamaa miti. Yeroo hundumaa banaadha. Hallelujah. Waaqayyo siifi gurrisaa banaa, ijisaa banaa, harkisaa diriiraa, qophaa. Siduu Waaqaa bakka siin Waaqayyo. Akka nama biliyoonii 8 gargaarutti yaadin Waaqayyoon. Biliyoonii 8 kan dhiyaatutu biyya lafaarra jira. Biliyoonii 8 kan hundumaaf guutummaa Waaqayyummaa isaatiitiin jira isaan bira. Guutummaa Waaqayyummaa hiramee miti. Isinii galee yaadaan isa tokko waa'ee isa tokko yaadaa, waa'ee isa tokko gargaaraa jira miti. Guutummaadhuma isaatti si duukaa achis guutummaa masaatira, achis guutummaa masaatira. Biyya lafaa kana guutuu, nama biyya lafaarra jiru kana guutuu, guutummaadhuma Waaqayyummaa isaatti jira. Waaqayyoon akkasii qabda ati. Kanaaf galata furdaa dhiyeessi Waaqayyoof Kirismasii kanatti. Galata gurguddaa kennaa fi Waaqayyoodhaaf. Waldaa keessan kennaa gurguddaa qabadhaatii dhaqaa. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Waa'ee Kirismasiif Waaqayyoon guddiseen galateeffadhaa. Waaqayyoo ilma Yesuus Kiristoosii waan nu laatteef bara baraan galanni siif haa ta'u. Waa'ee keenyaaf nama taate maqaan kee haa eebbifamu. Du'a keessaa jireenyatti dukkana limixii keessaa ifa dinqisiisaatti nu baaftee si haa galatu. Qajeelummaa ilma Yesuusitti nu lakkaa'ame ulaagaa nu guuchise. Teessoo araaraa fayyaanaa duratti dhiyaachuu bira geenye. Ilmaan Waaqayyoof intaloota Waaqayyoo jedhamnee waamamuu arganne. Hojii keenya hundumaa nu hojjette. Dhimma keenya hundumaa xumurte. Gatii keenya guutuu nurraa baafte. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo waa'ee Yesuusiif maqaan kee haa galateeffamu. Firoota koo
kennaa lallabaa, kennaa mul'ataa, kennaa raajii, kennaa maalii sii kenne Waaqayyo. Yesuusiin sii kenne Waaqayyo. Isinii galee. Yesuusiin, hallelujah. Yesuusiin sii kenne Waaqayyo. Yesuusiin qabdaati. Yesuusiin warri Yesuusiin hin qabne dafaati Yesuus jedha. Harka keessan gara Waaqayyoo tolkaasaati. Yesuus si jaalladha akkati na jaallatti. Na barbaaddeetta dhufeera gara kee na simadhu araara naa godhi mana kee keessa na dhaabeedha. Kanuma yoo jettan waldaa kiristaanaa naannoo keessan jirtu barbaadaatti dhaqa. Kirismasii kanatti waldaa keessatti dabarsaa. Baay'een isin jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kirismasii gaariin isin hunduma keessaniif hawwa. Hallelujah.